Wanti dubbiseenaa ajaa'ibsiisan keessaa seenaa har'aatana haga dhumaatitti nafaana ture. Seenaan tun seenaa namticha Huseen jedhamu. Namtichi Huseen jedhamu kun umriin isaa waggaa 35. Umriin isaa waggaa 35. Tole hawwiin isaa mana ijaaratee geessee sanbooda fuudhuudha. Akkasuma mana illee ijaaratee geessee beellamni isaa ji'a tokko booda fuudhuudhaaf jechuudha. Sanbooda guyyaan beellamni isaa gahee fuudhe Huseen mabruuk jennaan. Sanbooda erga fuudhe booda jaartii isaa waliin guyyaa torban tokkotu erga ture booda gara hojiititti gadi bu'e hojii hojjechuudhaaf. Sanbooda hojii isaa osuma hojjetu gaggabe yaani hin kufe bakka hojiititti. Hojiin inni hojjetu ammoo sibiila minaaminaan bakka mana sibiilaa keessa hojjeta. Sanbooda erga kufe booda hiriyoonni isaa fuudhanii hospitaala fidan. Hospitaala erga fidan booda doktoroonni osoo seensisaanii jiran wayita laalan hafuurri isaa hin jiru. Warra isaa bira deemanii rabbi isin sabbarsiisu Huseen du'ee jira jedhanii. Huseen du'ee jira. Sanbooda warri rifaatuu ajaa'ibaa keessa galan li'annu jaartii isaa wajjin hin turre ganaa haaraa akka fuudheen. Rifaatuu ajaa'ibaa keessa galte jaartiin illee haati isaa fi maatiin isaa hundinuu sanbooda fuudhanii awwaalan. Sanbooda fuudhanii awwaalan. Aadaa biyya Egypt keessatti ammoo awwaalchi biyya san keessatti bakka lamatti qoodama. Tokkoffaa akka manaatitti ijaaramee mana kana keessatti awwaalamni ijaarsa manaa qaba qabriin. Inni lammaffaa ammoo akkana daraja qaba gara lafaa jala jechuudha. Gara lafaa jala jechuudha. Wayita awwaalan ammoo nama qara jiru. يعني عدد ترادم لفيلي درجمت كباني كبيرة أولا جتشوا المهم نمتى تكون أولا مي نمني هندو جرمنا وفي قلة سامبودا نمتى تكون كياتو كبودا دمك ويتدمك ويست فرق حسينين كون كجردو إجراني أولا كون إرك دمك دكانا تيمي هجون التمرمي جرا هرك سوتشوسو ددبي أكما قولي قولي هرك إساكنا سوتشوسي هم باوات ويتبافتي وفرافول وفولا راد دكانا متي sanbooda harka isaati wayita kana olii gadi jajjadhu lafeelee arge akka awwaalan akka qabrii keessa jiruuf arge. Sanbooda haga danda'u iyye yeroo haga danda'u iyyu kun haga iyye irraa jedha rifeensi isaa kun hin addaate jismin isaa kun shurruu walit jedhe. Sanbooda awwaalli isteeppii sadiidhaan lamaan jira. Isteeppii jalaa irraa ol bahee wayita ol bahu kana lafeen achi keessa jirtu huccuu kafana itti godhan kana qabde sanbooda rifatee yeroo masar rifaatu irraa miilli isaa sun laamshee jira miilli gara bitaa jechuudha. Sanbooda ol bahee isaa olitti ammoo girgiddaatu jira. Sanbooda haga iyyee nam tokko isa dhaga'uu hin dandeenye. Guyyaa sadii guutuu akkasitti iyye. Guyyaa sadan kana keessatti jismii isaa keessaa waan bahu achumatti gadi dhiisa. Guyyaa sadii guutuu iyye. Sanbooda guyyaa sadii booda namoonni wahii namni jalaa du'ee awwaalchaaf dhufu wayita awwaalchaaf dhufan ammoo namoonni baay'ee waan ta'aniif inni ammoo sagalee isaanii hin dhagaa. Namoonni hedduu waan ta'aniif sagaleen isaa namoota kana bira gahu dadhabe. Sanbooda namoonni afurii duubatti hafanii reeffa isaanii erga awwaalan booda biyya osoo itti raraa jiran afran tunniin iyyaansa isaa kana dhagaan. Sanbooda eenyu sina maal inni jedhanii bakka qabrii isaa san dhaqanii dhagaa wayita irraa fuudhan. Manguddicha wahiitu jara bira jira. Yeroo isa arge rifeensi isaa adii fuulli isaa kun bifti isaa jijjiiramee jira. Yeroo isa arge san onneen isaa dhaabattee du'e manguddichi jechuudha. Sanbooda namtichi wahii jara afran sanniin keessaa akka inni yaani qullaa jira erga awwaalame kafana ofirraa darbee jira. Huccuu itti maree kun akka gartan kana baatee gara hospitaalaa fide. Sanbooda maatiin kee eenyu jedhanii gaafatanii sanbooda haadha isaatiin bar ilmi kee hin duune hin jira qabrii keessaa baasnee jira jedhe. Haati baay'ee gammadde. Sanbooda gara hospitaala fiigaa dhayxe. Yeroo gara hospitaala fiigaa dhayxu hin argitee wayita argiteen hin seeqatte wayituma san duute. Maaliifi fuulli isaa jijjiiramee jira. Nama umrii waggaa 35 hin fakkaatu. Areen rifeensi isaa adiddeebi'aa jira. Fuulli isaa bifa biyyee fakkaataaniif jijjiiramee jira. Almuhim haati isaallee duute. Nama lama ajjeesee jira. Kun achitti rifate haati isaa sirrifatte. Jaartiin isaallee bifa isaa agarraa wayituma san na haa gadhiisuu hin barbaadu abadan isa waliin hin jiraadhu jette jaartiin isaallee. Huseenin kun haga har'aatitti hin jira. Kophaa isaa jiraata. Namni hunduu isa sodaata. Namni isatti dhihaatu hin jiru. Haga har'aatitti hin jira. Kophaa isaa jiraata jedhama. Nama sodaachisa. Dhugaa nama sodaachiste.
لكن كن دغنغور دكتوروتا الرايمالي في ويترم دكتو سلا دكتوروني سيرا لالني سمبود اول دغنغور ركنا مو بيوتا هدو كيستي ارغما ربي بك حسين كان انا مهين كاين سنجت وربادا سينا هراتنا فكاتي سينا براتنا قولي ديبنوتي نقال نفترا